VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataatti galgal sa'aatii 2 akka sa'aatii 3 meetira baandii 19:25 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu ammaantan jalqabna. Akkasumas waliin teessan nagayaa onkololeessii 3 bara 2019 VOA afaan Oromoo Naayil Saatii fi meetira baandii irratti caqasuu jirtan anini soraa laqeeti. Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffattoota keenya akka mooltan dhukkubni ivolaa biyyoota Afrikaa keessatti deddeebi'ee babal'ataa jira jedhama matoota har'a qabnu keessa tokko. Finfinneen irreechaa iftaanii achaantuutii fi kurfoo jirti. Gammachuu ganna 150 duubatti dhufan tanaa fi nama hedduutti Finfinnee dhimbiibamuu jira. Ministeerri barnoota akka maatiin waa'ee ijoollee isaanii dhaabbilee barnoota olaanaa seenaa irratti mallatteessan fedha. Tunin falmata adeemuu jirti. Warri amboo gandi sadii keessa jiraatu karaan amboo baasuu fi hojiitti jiran kunin karaa kanaaf jedhaniitiin muddanii mana mootummaa nu kan keessa nu baasuu jiranii jedheetiin yaaddoo dubbata. Bulchiinsi tan irra deebi'an. Bulchiinsi damee fayyaa Ameerikaa DRC biyya Iboolaan nama hedduutti balleesse dhaqeetiin dhibama alaaleetiin karaa dhiba kanaan ittisuu danda'an irralleetti mariittiin wanni karaa saana oduu namoonni nutti. Hoogganoonni Naayijeeriyaa fi Afrikaa kibbaa gara fuulduraatti akka hokkarri jibbinsa biyyoota isaanii keessatti hin kaane tarkaanfiilee qabatamoo ka fudhatan ta'uu beeksisanii jiru. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhari yeroo Afrikaa kibbaa daawwataa jiran kanatti kana dubbatan hoogganoonni biyyoota lameenii kun Pireezidaanti Buhariin gita isaanii kan Afrikaa kibbaa Siriil Ramaphosa waliin arra wal ga'anii dubbachuun isaanii hokkara baatii dabre keessa Afrikaa kibbaa keessatti geggeessame godaantota lammiiwwan biyyoota alaa yoo xiqqaate 12 galaafate irratti mormii biyyoota biraarraa itti ka'e qabbaneessuuf hariiroo jiru gara nagaatti deebisuuf kan fuuleffate jedhamee jira. Dhukkubni ivolaa deebi'ee atattamaan biyyoota Afrikaa keessa babal'ataa jira. Dhukkubni kun keessumaa Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessatti baay'ee hammaate jedhamee jira. Jilli Yuunaayitid Isteetsiin hoogganamu gareen eegumsa fayyaa naannoo sana deemuudhaan abdii uume dawaa qaqqabsiiseyyuu haalli isaa yaaddessaa ta'utu dubbatamaa jira. Gabaasaa Biraan Alan soraatu dhiyeessa. Namni biyyi gama dhiyaa yoo hedduu ollaa Butembo Koongoo gama dhiyaa ka Ivolaan nama hedduutti fitu kana achi hin dhaqu. Yoo dhaqillee falaaf waan hedduun dhaqa. Warri ammaan tanaaf dhufu kunilleen warri itti dhufu kana harki hin fuudhu. Ciqileen walitti bu'aniitiin nagaa wal fuudhanii dabran. Kophee fi harkuufiillee keemikaalaan qulqulleeffatan. Dhiba kan sodaataniif akkana. Itti gaafatamtuun fayyaa fi tajaajila namaa Ameerikaa Alex Azariiti miilota isii guurratte ollaa Buutemboo lafa Iboolaan nama hedduutti fixi kan dhadheetiin biyyaan wallaanuu jirti wallaan sallee ilaaluu jirti. It's an incredibly tragic situation, especially to see the children. So many children. I think that probably was. Warra cidha keessa hedduu jira akka Alex Azari jedhetti keessattuyyuu ijoollee dhibi kuniin akkana gaargalcha arguun waan gara nam nyaataati. Ijoollee hagamitti arma dhufee asitti wallaanam jedhanii gaafachuun ammoo waan agas caala gara nama ammeessaati. Taatullee abdiitti armaan nu dhufeedha. Ganna dabra Iboolaan lafaa Koongoo tan keessa nama 3,000 irratti argani. Kana keessa nama 2,000 dhumate. Qorsi haaraa lama dhiigumna Iboolaan irratti argame keessa namaan fuudhaniitiin namaan himuu jirani ammaan tana nama hedduu malkaa dabarsuu jira. Abdiin eegachuu jiranillee. Nami akka Mulayaanzaa Hugeeti faati warra qorsi kana monokoloonii antiboodii 114 jedhan kanaan wallaanamuu jiru. Mulaziyaanaan akka namii yoo hedduu yoo dhib kan ofirratti argee dafeetiin wallaanam gaafachuu jirti. Miiloti damee fayyaa Ameerikaa faatilleen waan dhiba kanaa hubachuu fi dhibamaa wallaanuu fi qorsa biyyaa qooduuf Butembo dabran. Qondaaltonni poolisii Faransaay 4 arra waajjira isaanii guddaa magaalaa Paaris jiru keessatti cubeen waraanamanii ajjeesamuu isaanii aangawaan waldaa poolisii dubbatanii jiran. Aangawichi Luik Travers namicha ajjeechaa sana raawwate poolisii kabiraan rasaasaan rukutamee ajjeesamuu isaallee dubbatanii jiran. Travers akka jedhanitti namicha ajjeechaa raawwate kun qaamuma waajjira poolisii sanaati. Garuu madda walabaan hin mirkanoofne kun. Ajjeechaan sun waajjira keessatti jalqabame gara mooraa waajjirichaatti babal'achuun isaas himamee jira. Bulchaan magaalaa Paaris namoonni baay'een ajjeesamuu isaanii mirkaneessanii jiru. Mootummaan Hong Kong mormiif farra mootummaa Chaayinaa okkaraan guute kabaatii waxabajjirraa jalqabee geggeessamaa ture qabbaneessuuf jecha tarkaanfiilee akka hiriirtonni haguuggii fuulatti hin kaa'anne dhorku fudhachuudhaaf deemaa jiru.
Maddeen oduu akka jedhanitti hoogganaan olaanaan Hong Kong Carrie Lam arra waaree booda eega mana maree magaalattii olaanaa waliin mari'atanii booda uggura kana labsuuf jiran. Uggurri fuula haguuggii dhorku kun ugguraalee kabiroo kanneen labsii hatattamaa akka sochiin ugguramuu fi tarkaanfileen kabiroon fudhatamu taasisanillee of keessaa qabaachuu mala jedhamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Gara qophii irreechaatti dabarra. Ganni 150 duubatti itti deebi'an. Akkuma taphaatti as hin geenne. Horii Finfinnee nama miliyoonaa oli yookaan ammoo 100 hedduu simachuuf hurfoo jira. Haa qabu farda bororaan, haan daama ofii guurratee, haan collee faatee dhufa. Kaan ammoo uruuf maratetti hubbaar qomatti xiyyatetti teerris gurmurraan buufatetti mooyyalisuu faanatti xiyyatetti hidhaafaan goodaa xiyyatetti lichoo fi horooroo harka qabatee dhufuullee oolu. Kaan ammoo shiiduu fi wilkii leensoo fi waan qabu hidhatetti namuu ejaajjachaa dabraan yoo hedduu tanuu marginaallee. Namuu wamu qabuun irreecha baranaatti Finfinneetti dhimbiibamuu jira. Waaquu fi yaammatetti hoblee taphatetti galateeffatetti gargaari gala. Qophiin jirtu maan fakkaatti? Fooramiin irreechaa maan mari'ate? Muktaar Jamaal Finfinnee dubbifne nugusuu gaafate. Gabaasaa keenya Muktaar Jamaal jalqaba baay'een si galateeffadha. Mee oolmaa Finfinneedhaa fi qophii irreecha qabatee jiru gabaabsitii naa ibsi. Galatoomi nugusuu baay'ee ulfaadhu. Irreechi sanbata xiqqaa Finfinneetti sanbata guddaa immoo Bishooftuutti kabajamuudha deemu kana jala bultii guyyaa 2-3 hafeetu magaalaan Finfinnee keessumoonni hedduminaan galanii baay'ee akka malee hin jirti. Keessattuu magaalaan Finfinnee naannoon Addabaabayii Masqalaa akkasumas immoo naannoon giddugala aadaa Oromoo fi gama hanga boolee naannoo Milineem Hool yookaan immoo galma Milineemiitti illee sochii baay'eetu jira. Uffanni meeshaa aadaa garaagaraa gurguramaa, sirboonni afaan Oromoo hedduminaan dhaga'amu baay'ee hawwataadha. Akkasumas immoo dhimma nageenyaa irratti wantoota baay'ee sochiin gaariin jiraachuu isaa taajjabeetiin hin jira. Hanga ammaallee qaamoleen nageenyaa wantoota shakkan jiraannaan itti siqaniitiin hin dubbisu. Seensa magaalaa Finfinnee afran irratti iyyuu sakatta'iinsi jabaan jiraachuu guyyaa har'aa kanallee ganama kara naannoo afaan immoo Tulluu Diimtuurraan seensisuurraan arguu danda'eetiin hin jira. Sirni guddaan guyyaa har'aa kana ture fooramii irreechaa nageenyaa fi tokkummaa kan jedhu hoteela Shaaraatanitti qophaa'e. Fooramii kanarratti illee qorannaaleen garaagaraa qophaa'aniitiin hin jiru. Keessattiyyuu sirna gadaatii fi ayyaanni irreechaa tokkummaadhaaf nageenyaaf akkamiin gumaachuudha danda'u. Bu'uurri isaallee maal fakkaata kan jedhu hayyoota garaagaraatiin qophaa'ee deebiileen yaadni mariin irratti taasifameetiin hin jira. Isa kanaan wal qabatee fooramii kanarratti yaadaa fi akkasumas immoo qajeelfama bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa maal hojjetaallee jira kan jedhaniitiin kaasan ittaanaan pireezidantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa sirna gadaa bu'uura hawaasaa akka qabatu taasisuu keessatti hanga kaarikulamii yookaan immoo sirna barnootaatiin illee walitti makaniitiin hojjechuudhaaf bu'uura sirna barnootaa gaafa qabateetiin jedhe loonni sirna gadaa sirri isaa duukaa barataatiin akka dhufuuf illee shoora akka taphatuuf kan hojjetamu ta'ullee dubbataniitiin hin jiru. Irreecha Finfinnee bara kanaa kabajuudhaaf illee akkasumatti qabsoon guddaan aarsaan guddaan taasifame mirga isaa argachuudhaa eegale jechuudhaan kan kaasan obbo Shimallis Abdiisaa qorannaalee kanneen keessatti waan jabaatu ka'eetiin jira. Dhimmoota gama biraatiin ammoo asuma irratti kan argamaniitiin jedhan ministeera aadaa fi turizimii kan federaalaa jechuudha Aadde Hiruuti. Aadde Hiruut dhimmootni bal'inaan keessatti isaan irratti xiyyeeffatan fooramii irreechaa irratti argamaniitiin ayyaanni irreechaa akka aadaa uummata Oromoo hammachuu obbolummaa fi jaalalaan kan sirriitti beekamuudha. Kanaaf saboonni sablammoonnii fi uummattoonni Itoophiyaa gama biraallee irratti argamaniitiin akkaataa ittiin kabajuu danda'an irratti affeeranii kan uummata guutuu ta'uu isaallee adeemsisaatu mirkaneessaadhaa fi agarsiisaadha yaada jedhuu dandeenya kan isaan kennan. Uummanni karaa Finfinnee gashan hundumaanii I think keellaa shananuudhaan bal'inaan galaa jiran jette poolisiin Oromiyaas haa ta'u poolisiin naannoo Finfinnee ibsa baasanii natti fakkaata. Kanarratti odeeffannoo qabdaa? Ibsa bahe kanarratti keessattiyyuu dhimmoota haala sochii nageenyaatiin wal qabatee kanaan durallee dhimmoota gama bulchiinsaatiin illee wal qabateetiin ka'aatiin jirudha. Of eeggannooleedhaan wal qabatee of eeggannoo wantoonni shakkisiisu jiraannaaniin
qaamoleen irreecha kana hordofan akkasumas immoo hirmaattonni illee poolisiidhaaf foolleedhaaf qaamolee dhimma kana achitti qindeessaniif akkaataa eeruu kennuu danda'an irratti kan hirmaachuudhaa danda'anii fi akka gumaachanilleedha waamichi kan dhiyaataatiin jiru. Keessattuu inni gama biraa irreechi aadummaa isaatiin wal qabatee muuxannoon waggaa darbeerraa Bishooftuurraa fudhatame guddaan saamaa inni bakka irreechaa jila san kallattiidhaan achitti nageenyummaa isaa kan mirkaneessu qaamolee hidhatan yookaan immoo poolisoota osoo hin ta'in foolleedha. Foolleen hedduminaan filamaniitiin guutuu Oromiyaa keessaa bulchiinsa magaalaa Finfinneeti sirriitti qophaa'aniitiin jiraachuu isaanii abbootiin gadaallee isaatiin turanii bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaallee akkasumas immoo gama qaamolee nageenyaatiin illee inni kun baay'ee abdachiisaa ta'uu isaati kan kaafameetiin jedhe akka fakkeenyaatitti yoo fudhatameetiin jedhe kutaa magaalaa Boolee qofarraa gara foollee 2,000 xiqqaatutu dhiyaatutu akka qophaa'eetiin jiruudha kan himamu. Inni kuniyyuu walumaa galatti dabalamee qaamolee nageenyaa tumteetiin hojii gaarii hojjechuu akka danda'uudha kan abdatamee gamaatiin jiru. Tole dhumarratti sa'aatiin keessa gabaabaadhaan nuti sa'aatii dhumaatti si bilbilee Muktaar hopefully wanti hundumtuu nagaadha jedhee yaada amma ammaatti rakkoon uumame jedhamee gabaafame jira. Wanti tokko hanga ammaatitti wanti dhaga'ame hin jiru nageenyummaan isaa baay'ee gaariidha. Qaamoleen nageenyaatiif hawaasni tasgabbiidhaan deema waan hundayyuu of duuka cinaa isaa laalaatiin deema waan ta'eef hanga ammaa hammeenni tokkollee wanti dhaga'amee fi mul'atame arginu hin jiru. Muktaar Jamaal yeroo gabaabaa kana keessatti odeeffannoo quubsaa akkas nu laachuu keetii fi baay'een si galateeffadha. Uummati keenyas ayyaanni irreechaa kun ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Ulfaadhu Muktaar. Horbu'anitti bisaan facaafatanitti eebbifatanitti gammachuun gargari galan tuni amalumaa irreechaati. Sirba kabbadaa wayyee isaan irra sanii kennure. Adaan ofii nama boonsaa gaafa malkaa keetee ture seenaa Oromoo sadarbeeffanii boo'ee maraachaa ture. Adaan keenya gabbina Oromiyaatti wal argina. Adaan ofii nama boonsaa gaafa Bishooftuu irreecha guddaa anniisa kennurra naannessi waan Oromoo saaxinnaa fi guddaa. Adaan keenya gabbina Oromiyaatti wal argina. Adaan keenya gabbina gaafa irreecha samalkaa Oromoo hunda wal argaa gaafa irreecha satullu roobni rooba cinturru jiidharkatti qabate Oromoo waaqa kadhate duumessaan lafa gaa roobaan lafatte jenna. Adaan keenya gabbina Oromiyaatti wal argina. 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 Akka ilmaallee jaajoomaanuu guddanne akka ilmaan kanniisaa bookaanuu guddanne Oromiyaa kunnee bulchiisa miidhaane yaajoollee Oromoo yoomnarraa wal baane Booranaaf bareetu yaadaan tokko taane. Akka ilmaallee jaajoomaanuu guddanne akka ilmaan kanniisaa bookaanuu guddanne Oromiyaa kunnee bulchiisa miidhaane yaajoollee Oromoo yoomnarraa wal baane nuti daawwan keessaa ilmaan guddaa geessa. Adaan keenya gabbina Oromiyaatti wal argina. Waaqa uumaa sitti boonya waaqeffataan Oromoodha. Seera keenya waaqa waamna malkaatti tokko tulluudha. Baay'inni keenya urjiidha urjii samiirra facaate eebbaan horree lafa buunne dachaan Oromiyaa badaate. Mareeyo mareeyo mareeyo. Mareo, 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 Mareo. Adaan ofii nama boonsaa gaafa malkaa keetee ture seenaa Oromoo sadarbeeffanii boo'ee maraachaa ture. Adaan keenya
gabbinaa Oromiyaatti wal argina. Aadaan ofii nama boonsaa gaafa bushooftu irreecha guddaa. Addisa keenurra naannessi waaqni Oromoo saaxinnaa fi guddaa. Aadaan keenya gabbinaa Oromiyaatti wal argina. Aadaan keenya gabbinaa gaafa irreecha samalkaa. Oromoo hunda wal argaa. Gaafa irreecha satullu. Roobni rooba. Akilmaan kinniisaa bookaan akilmaan nyeencaa fooniin as kennee jedha kabbadaa wayyeessaa sirbisaa kaa irreechaaf jedheeti baranuun baas kanaan hin galateeffanna. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Amboo dabar karaan guddaan amboo baasuu jiranii akka warri lafaa jedhutti hagi tokko jedhutti nama hedduu mana keessa oofu. Warri rakkootan himate mana kireeffannee keessa jiran kan mootummaan nuu kenne keessa ariifadhaa baanuun jedhanii jedha. Rakkoo tana warra ganda duwwa sadiitti himate. Bulchiinsi magaalaa Amboo ammoo falitti barbaaduu jirraa jedha. Nakoor malkaan nu erge. Magaalaa Amboo ganda 03 barmaatiin bakka araadaa jedhamee waamutti sababa ijaarsa daandii asfaaltii haaraan rakkoo nurra ga'uuf deemaa jedhan ibsanii jiru. Jiraattotni akka maqaan isaanii hin caqafamne gaafatan. Amma daandii kana uummata kanatti qabsaa'ee daandiin qabu ibsaan qabu akka hojjetamu mootummaa gaafateera. Dhuguma daandiin kun immoo baay'ee nu barbaachisa. Daandii malee biyyiin guddattu. Innaa mootummaan jabaatee daandii kana calqabsiisu nuti immoo cina dhaabbannee qarqaaruun nurra jira. Garuu rakkoon keenya maalinni naannoo kana keessatti akkuma argitan kunoo daandiin innaa jigsu namoota asii ka'an kanaaf waan mijaa'e hin jiru. Bulchiinsi magaalaa namoota kanaaf iddoon kennine dursee ittiin ibsines ittiin himamnes dingatumarra ka'aa jedhe eessa deemnaa eessatti kufnaa homaa hin qabnu. Iddoo kufnu hin qabnu jechaa iyyaa jira dhuguma. Iddoo tokko hin qabnu kana waan nuun jedhan hin qabnu. Kaan immoo gimmita kennaniiru ilaalaniiru tilmaama kana. Tilmaamni kun quubsaa miti. Tilmaamni kun seeraan naan tilmaamamneedha. Kan nurratti tilmaame bismaarri meeqa amma gatiin ammaa fi gatii duriin nu tilmaaman. Kunis miidhamneerra amma jigsaa jedhan koomii dhiyeessineerra kana rakkoon. Kun amma dukkana keessa manni jigaa jira. Eessa gallaa kana gaaffiin uummata keenya. Misooma kanammoo argachuu keenya baay'ee itti gammanna. Nuti misoomaaf gufuu miti yoomiyyuu. Safarri keenya safara hiyyeessaati. Safarri kun farsoom gurguraa, araqee gurguraa, biddeena duwwaa gurguraa harkarraa gara faaniiti malee wanti inni maarrabii isaa irratti guduunfatu hin jiru. Amma kanaaf yoo kiraa fudhanne eessa teenya safara kana gabaan nu bareera. Ammalatti maal kaffallaa, maal nyaannaa, maaliin jiraannaa. Kireeffannee taa'uudhaaf immoo birrii hin qabnu. Maaliin teenya waan nyaannee bullu hin qabnu. Kan rakkattu ijoolleen keenya yoo too hiyyeessa ta'uu baannee afran nufaana galtee ijoolleen keenya nufaana rakkatu. Dargaggeessi keenya kan kana dura dhumeerra kan kana dura immoo reebameerra kan kana dura immoo rakkate ala ta'u bulee immoo hannaaf ala bulee jedhu amma salatti reebu ijoollee keenya nu jala. Nama meeqa ta'a haala kana nama rakkoo kanaaf kan saaxilame? Amma rakkoon keenya kan ta'u kana nama 100 ta'a akkasuma namni naannoo gawarraa 100 ta'a maatii malee. Ammi kun namni maatii 5 qabu jira, namni 6 qabu jira, namni 8 qabu jira, namni 10 qabu jira. Jiraattotni kunneen waan bulchiinsi magaalichaa osoo mana keenyarraa nun buqqisin akkasumas mana keenya nu duraa hin jigsin nuuf gochuu qabaa jedhanis ibsanii jiru. Amma kana lafa immoo fudhadhaa abbaan dandeessan ijaarradhaa jedhan. Lafa kana inni lafarraa buqqa'es wayittuu sharaa waxxaratee jiraata. Lafa kanatu arganne boru kan keenya jenne sharaa irratti waxxarannee jiraanna. Lafa kana nu agarsiisaa jenneen. Lafa kana ammas hin agarsiisnutti iddoo ta'e kireeffadhaa taa'aa. Amma kana keessaa gaa lafa keenya sana isa bulchiinsi magaalaa beek kaartaa keenya wajjin maaliif nuun kennine? Maqaa keenya lafti kan dhaame sana nuu kennuu qabu jennan. Gaaffiin isaan dhiyeessan yoo deebii argateef haal duree tokko malee mana gandaa kaffaltiin keessa jiraatan gadi lakkisanii bahuudhaaf qophiidhaa jechuun ibsan. Yeroo hojiin bakka biraatti mana ijaaranii qubsiisuu geggeeffamullee hariiroon ollummaaf hawaasummaa barootaaf ittiin jiraanne jedhan akka hin diigamne gaafatanii jiru. Bakka bu'aan kantiibaa fi itti gaafatamaa waajjira mana qopheessaa magaalaa Amboo obbo Tufaa Abdii komii jiraattota ganda 03 naannoo Araadaa jedhamee waamu kanaa quba qabaachuu himanii jiru. Bulchiinsi magaalaa maaliif osoo namoota kanaaf haala hin mijeessinii fi yeroo gahaa hin kenniniif murtoo manni isaanii akka diigamutti seenee jedhuuf deebii kennanii jiru. Lakkoofsa namoota rakkoo kanaaf saaxilamanii qulqulleessanii kan himan ta'uu dubbachuun rakkoon isaanii garuu hubatamee waan isaaniif yaadame jira jechuun dubbatu obbo Tufaan. Daandiin gamshuu bayyaneetiin magaalaa Ambootiif carraansaa kennamee hojiinsaa eegalee ture. Oxinnaatee amma oggaarfaffaa eegaleera. Hojiin amma ammaatti hojjetame persentaadhaan olaallame persentaa 20 gadi kan jiru. Sababa kanaaf immoo kontiraaktarri kunis amma sadarkaa abdii kutee kisaaraa baay'eedhaaf saaxilamuu isaatirraa kan ka'e piroojeektii magaalaa kana gubbaarraa qabu addaan kutee deemuudhaaf sadarkaa irra ga'eerra jirra.
sababuma hanqinaalee akka caalu naannoo hooggansaa jirurraa kan ka'e namoonni iddoon kennamee fi bakka sanatti ce'uu hin dandeenye. Amma immoo rakkoon kun dhiibee dhufee misoomni kun magaala kanarraa sadarkaa ka'urra waan ga'eef rakkoonsaa harka caalu hooggansa biraa akka jiru hubanne hawaasa keenya immoo rakkoo nutti deemu kanas hubachiisati namoonni fedhii isaaniitiin mana isaanii otoo yeroon illee hin kennaminiif kana amanee namni mana isaa diiggachaa tureera. Amma iddoo ganda duwwaa 3 naannoo Araadaa jedhamu kana waan wal qabatu rakkoo maaltu jira namoonni kun baay'inaan namoota gabaa keessoon daldalanii jiraatanidha namoota harka qalleeyyiidha. Kanarraa kaanee nuti maali kan goone warra mana ijaarrachuu danda'aniif bakka itti ijaarratan lafti qophaa'eera. Warra ijaarrachuu hin dandeenye immoo manni ammaaf deeggarsa garaagaraatiin ijaaramaa jiru jira. Xinnaa ta'e mana abbaa warraa 100 qabachuu danda'u. Isa keessatti galchina. Ammasitti garuu mana kiraa keessatti warra hin dandeenye ofii keenya mana kiraa fuunee fi akka achi keessa jiraatan. Warra immoo humna qaban xinnaa ta'u guddatu gadi bahanii kireeffatanii nama jiraachuu danda'an yeroodhaaf yeroo gabaabaadhaaf misoomnan bookum ka'uurra amboo jedhaa rakkadhaati firattis haa ta'u ollaattis haa ta'u bakkuma aftan sanittis xiggii qabadhaati daasii buufadhaati amboo jedhaati yeroodhaaf rakkadhaa. Yeroo kennuun dhabuun maaliin irraa kan ta'e? Inni sirruma amma kanaafuu magaalaan baasii malleef akka saaxilamuu kan ta'e mataansaa namichi sun piroojeektii kana qulqulleessitanii amma fulbaana 30tti nutti hin kennitan taanaan gadhiisee hin deema dirqama koo fixeeraadha. Namni kun gadhiise taanaan immoo nama kana deebifnee sirriitti hin deebifnu hin qabu rakkoon isaan keenya waan ta'eef. Yoo mari'attanii qaama ijaarsa daandii kana fudhate wajjin haalli ittiin yeroon isaa hamma namoonni kun qophaa'anitti hamma hojii manaas hin jettan sadarkaa dhumutti yeroo gabaabaa isinii kennuu hin danda'anii. Wanti rakkoon uumamaa inni walamantaa dhabuun uumameera. Walamantaan sun waan irrachaa dhufeef tole jedhanii nu fudhachuudhaaf hin dandeenye. Kanaaf amma dirqamnee otoo hin jaalatin gara uummata keenya nu rakkadhaa gara jedhutti kan dhufneef kanaaf. Namootni tokko ammoo beenyaas fudhatanii waadaa galan raawwachuu didanii mana hin diignu kan jedhanis nu mudataniiru jedhan. Seeraan akka isaan kaasan taasisneerraas jedhan. Komiin beenyaan waggaa 2 dura kennamee gahaa miti jedhu garuu yeroo kanatti hin keessummaa'u jedhan obbo Tufaan. Namootni tokko mana mootummaa kireeffatanii hojii mana sanarratti babal'isoo hojjetaniif beenyaan akka kaffalamuuf gaafatan illee yeroo hojii bu'uura misoomaaf qabeenyi isaanii ka'u akka beenyaan hin kaffalamne dambiitu dhorkaa jechuun kan isaan dubbatan. Namootni komii akkasii kaasan muraasni hidhamaniiru jedhamee kan odeeffamaa jiru sobaa jechuun dubbatan obbo Tufaan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amborraa. Sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii qophii teennee jalqabne daqiiqaa 20 wayii yaane waan hafe dabargar daqiiqaa 7 nu hafe. Barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo galan dhimmi isaaniitiif maatiin mallatteessuu malee jedha ministeerii barnoota tuniin falamaa uumuu jirti. Ministeerii saayinsii fi dhaabbilee barnoota ammoo itti gaafatamu waliin qabaachuu fi haalin baruuf barsiisullee miyyeessuu fi tun ta'uu maltee jedha. Muktaar Jamaalitti nu erge. Barattoota bara kana gama dhaabbilee barnoota ol aanootitti galan guci waliigaltee maatiidhaan guutameetiniin barattoonni qabatanii gama dhaabbileetitti akka deeman dirqisiisu ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanootiin baheetiniin qajeelfamni isaa hojiirra oolaa jiraachuun qaamolee garagaraa falmii fi mata duree dubbiitiif affeeree jira. Yaadonni guca waliigaltee maatiin mallatteessuu kuniin wal qabateetiniin ka'an mallattoon maatiin mallatteessu barattoonni akka mirgoota isaanii hin gaafanne ukkaamsuu fi cunqursuu dhiibbaa xiinsammuu irratti geessuu fi kanneen biroo akka sodaatitti kan ka'an yoo ta'u kanneen ija gaariidhaan laalan ammoo maatiin itti gaafatamummaa waliinii akka fudhatuu fi ilmaansaa dhiheennatti akka hordofuufillee haala gaarii mijeessa jechuudhaanillee kaasaniitiin hin jiru. Obbo Awwal Abdushakuur bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi kanneen biroo manneen barnoota sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa garagaraatti hoggansa ta'uudhaan bakka adda addaatti hojjetaniitiin hin jiru. Adeemsonni itti gaafatamummaa barattootaatiif maatii mallatteessisuu kuni manneen barnoota sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa dhuunfaa magaalaa Finfinnee hedduu keessatti kan baratamee fi muuxannoon gaariilleen kan irraa mul'ate jechuudhaan kaasan. Ijoolleen kunniin amala adda addaa qabanii nullee mallatteessisaa turre. Nutu private schooliin keessattuu Finfinnee irratti akka waggaa baay'ee hojjette maatiillee isaanillee dogongora tokko akka uumame seerri mana barumsaa akka hin cabne akka ilaalcha kootiitti mootummaallee kanuma godhuu barbaade natti fakkaata. Kana godhuu isaa mootummaa baay'ee deeggaraan mootummaa caalaas kan ijoollee isaa fakkaata. Namni gama biraa yaada kanaan faallaatti dhihaatan ammoo Dr. Roobsan Margoo Yuunivarsiitii Arsiitti barsiisaa sirna barnootaati. Dr. Roobsan barattoota kaayoo barnootaa osoo hin ta'in kan biraa qabataniitiin dhufan sirreessuu fi akka daandiitti galan taasisuu keessatti adeemsi kun bu'aa kan qabu ta'ullee hedduu barattootaa irratti rakkoo xiinsammuutii fi sodaa mirga ofii gaafachuullee kan
irratti uumu ta'uudhallee kaasu. Hundasaa akka dirqiitti mallatteessisuun yaani xiqqoo tokkoffaa akkuma mirga dhuunfaatti illee sirriin ittiin fakkaatu lammaffaa immoo inumaa namni akkasii keessa galullee gochuu danda'a. Watar taayitan ta'e namni hundi dirqamee wanta kana mallatteessisuun guutummaan guutuutti gama kootiin waan fudhatama qabu natti hin fakkaatu jechuudha. Dirqisiisuun dirqama biraa yookaan immoo xiiqii biraa dhashaa waan ta'eef akkuma waliigalaatti adii yoo akka koo adeemsi kun atoo dhaabatamee laalamee gaarii natti fakkaata. Yaadota kanneen irratti deebii akka nuu kennan ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota ol aanootti gorsaa ol aanaa ministirichaa Dr. Dalasaa Bulchaa gaafannee jirra. Dr. Dalasaan akka kaasanitti yaadni bu'uura waliigaltee maatii mallatteessisuu kun gaariirraa kan ka'ee fi itti gaafatamummaan mallattoo kunillee kan maatii qofa osoo hin ta'in sadarkaa garagaraatti namoota adda addaatiif kennamuudhalleedha jechuun kaasan. Maaliif mallattoon waliigalteen barbaachise yeroo jedhamu barbaachisummaan isaa tokkoffaa maatiin mucaan koo maal hojjeta kan jedhuuf atleast kan sirni ta'e dhimma kana hordofuu danda'u yoo dhimma kana keessa seeneedha jechuudha. Maatiin waan mucaan isaa yuunivarsiitii keessatti hojjetu hordofuufi. Lammaffaa administreetiivli kan seeraatu hin ta'e administreetiivli yoo kana guuttatee dhufe qofadha kan inni doormii argatu kan inni sirna barnootaa keessatti tajaajilamu kan jedhu administreetiiv waan irraa eegamudha malee kuni karaa seeraa miti. Dr. Dalasaa amma achirratti maatii yoo jennu barataan yuunivarsiitii galu hundi maatii qaba jechuu danda'ama. Maatiin qabu taanaan immoo eenyutu bakka bu'eetti ni mallatteessuufii danda'a. Fakkeenyaaf aanaa itti baratan sanarra deemanii jechuudha. Tokko barsiisonni isaanii recognize godhanii jennaan aanaan itti mallatteessee erguu danda'a. Baay'een namaa garuu yoo xinnaate nama wajjin hin jiraatu qaba. Haa ta'uuti garuu aanaan kana recognize godhee dhimma akkasiitiin qophaasa nama jiraatu jedhee itti mallatteessee aanaan ergee xalayaa dabalataa barbaadaa jechuudha. Inni gama biraa immoo keessattiyyuu maatii haala kanaan mallatteessuun dhiibbaa xiinsammuu barattootaa irratti rakkoo guddaa qabaa dhiibbaa geessaa akka barattoota. Lammata kana duwwee goonan nuti baay'ee ta'e. Seentarii faamiliilee yuunivarsiitii keessatti istaablish gochuu akka isaan hordofan. Odeeffannoo qabaachuu qabu waan dhalli isaanii keessa ooltu waan mucaan isaanii keessa ooltu kanaaf maleessa karaa kamiin iyyuu barataa kan ittiin hedduun qabu garuu rakkina addaa keessa yoo gale yooma barataa rakkina addaa keessa galallee yuunivarsiitii sana gaafachuuf illee odeeffannoo karaa ittiin argatanidha jechuudha akkanaan isitti amannu kanaan kan irraa kanaaf dhaqaalatiin sammuu isaanii miidhuun gonkumaa miti kan inni foormichi qophaa'e. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerraa. Dhaggeeffattoota keenya oduu amma nu dhaqqabsiisan dhageessisaa ayyaana irreechaa danquudhaaf kan karoorfamanii turan meeshaalee waraanaaf boombileen to'annaa jala oolfamuu isaanii poolisiin federaalaa Itoophiyaa amma beeksisee jira. Meeshaalee waraanaa sana galchuudhaaf kanneen yaalaa turan shakkamtoonni 9 to'annaa jala oolfamuu isaaniis ibsi koomishinichaa beeksisee jira. Gama biraatiin hirmaattonni ayyaana irreechaa sochiilee sirna ayyaanichaa gaafatu ala sochiilee adda addaa gochuurraa akka of eeggatan gochaalee nagaa uummataa booressaniif jeeqanirraa akka of qusatan koomishinichi ibsee jira. Gara oduuwwan gara biraattan seenaa dhukkuboonni ivolaa deddeebi'ee atattamaan biyyoota Afrikaa keessatti ka'aa ture ammas babal'achuun isaa himamee jira. Dhukkubni kun keessumaa Riippaabilikii Koongoo keessatti baay'ee hammaachuun isaa beekamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma. Qophiin tentaardhaalleen tanumaa nagaa keessu nu bula sagantaa afaan Amaaraatti taana qophii boriitiin walti dachaana ansoraa lafeeti.